qarshiisaas baasee eebbisiisuun isaa kuniyyuu almost karaa waggaa lamaa fudhateera. Maaltu ta'ee namni waan kana abbaatti ta'e qindeessee waltajjii akka irraa kana qopheessu dhabamuu isaatiin jechuudha. Akka carraa ta'ee wanti hundiyyuu guyyaa qabaa yeroo qabaa. Ilmi isaa kuni Amaanu'eel Selemoon jedhama. Injiinara amma asuma gibbii kana keessa hojii hojjeta. Inni dubbii kana akka abbaatti qabatee anaaf Selemooniin gidduu waan jiruun dhaabne isaa wajjin itti fufne koreen nama baay'ee as keessa jira kan galateeffachuu qabnu Takleen Naatnaa'il Milkii meebi maqaa dhahee garii immoo akka hin irraanfanne namoonni kun ababaayyoo baay'eetu jiru hundi keessaniyyuu galatoomaa iluudhaaf seenaa jalqabaa bu'uura taataniitu jechuun barbaada. The way forward. Har'a walitti qabamne boroo akkuma kana deebinee bittinnoofnaa. This is my question, last question. Hin bittinnoofnu maal ta'uu qaba kan jedhu I think slaayiduu kasarraa inni jalqabaa wama gabaabaa asirratti harka argitanuuf sabni yookaan garees haa ta'u akka sabaa haa ta'u hin gurmoofne homaan qabu. Eessayyuu gahuu hin danda'u waan barbaadus argachuu hin danda'u. The first thing inni jalqabaadhaa organized ta'uu qaba. Communitiin keenya kuni ijaaramuu qaba. Ejjennoo jedhu qabannee jirra jechuudha. Walii wajjin hojjechuu, wal deeggaruu, misooma naannoo sanaatti ta'u, misooma dhuunfaa keenyallee dinagdeedhaan cimuudhaaf iyyuu walii wajjiniin dhaabbachuu qabna isa kan jedhu. Inni kan biraadhaa ta'uuf guyyaa har'aa kana akka jalqabbiitti fudhannee kana booda wantoota adda addaa nu barbaachisan social, economic, political naannoo keenya kana uummata kana haala akkamiitiin walitti finnee community Lubbaaboor kan biyya keessa jiru diaspora gariin har'a nu gidduutti argamanii jiru kan biyya alaa jiranu kana akkamiin ijaarree ofii isaaniitiif akka ciman ofii isaaniitiif iyyuu nama biraa naannoo biraa akka hin yaadne hin ilaalle akka ta'anu ijaaruu waan kana irratti xiyyeeffannee jirra. Kanaaf sagantaan itti aanu jiru maalinni QR qopheessinee jirra. Sooftiweeriidhaan pilaatfoormii gabaabaa wayii daataa keessan maqaa keessan bilbila keessan iddoo hojii keessanii hojjetaa mootummaa ta'e dhuunfaa yoo ta'e inni jiru whatsoever kaataagoraayis goonee bifa sadiin achi keessatti keenyee jirra. Rijistardi gaafa taatanii ittanii sagantaa isatti aanu kan isin beeksisnu ta'a. Har'as garuu namooti dhuftan galatoomaa jechaa kana booda sagantaa itti aanu gaafa isin waamnu garuu kana booda seenaan har'aa kun nu komata. Wanti har'a jalqabne kun nu komata, dhaloonni itti aanu nu komata. Kanaaf itti aansinee naannoo keenya jiru, uummata keenya jiru, biyya keenya jiru keessatti seenaa hojjechuu qabna. By the way, namni addunyaa kanarra yeroo lama hin jiraatu. Du'een kaa namni guyyaa qiyaamaa qofa du'ee kaa namni kan ka'u kan isinitti amannis jiraachuu dhabuu danda'a, jiraachuu danda'a. Har'a wanti nu garuu seenaan nuti hojjennee har'a dabarru garuu yoo ofii keenya qaamaan illee biyyoo seenne seenaan keenya lafa gubbaa jiraata. Asiyuun har'a yoo kaane duune maalii yaadatamne dhaati hundi keessan of gaafadhaame. Maalii yaadatamna? Naannoo keenyatti, biyya keenyatti, at least gan iddoodhuma wayiitti maalii yaadatamna kan jedhu kana waan kana of duratti itti cimnee deemuudhaaf wantoota karoorsine jira. Yeroo si waamnutti hin argamtu jennee yaanna. Naa galatooma ergaa dhumaadhaa asumaan obbo Birhaanuu Gorsaa waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ergaa uummata kanaa dabarsanii closing remark Ustazii hedduu galateeffannaa. Ani akka isaan galateeffatan ture isaanii ergaa nutiyyaan ergaa cimaa nu dabarsaniiru. Ammas waraqaatu dhufee jira. Kaametti podcast beektu Kaametti podcast Meerii Diidhaa Disaasaa Kaametti maqaa Kaametti podcastiitiin qarshii 50,000 Hamleen Alaadhaafi abbaan koo nama Ilubbaaborii jettee kitaaba kana qarshii 50,000 bitadheera jettee Hamleen Alaadhaafi irra deebi'aati.
sagantaa amma dhumaatti darbuu keenyaan dura koreerraa kennaa takka qabna nama takka galateeffachuu qabna addatti jedhanii as jiru waan ta'eef kennaa kana kenninee haasaa cufiinsaa kabajamoodhaan nu taasifame sagantaa keenya kan xumurru ta'a. Kennaa kana akka nu kennaniif Dr. Diimaa Obbo Salamoon barreessaa kitaabaa akkasuma Ababaayyoo koreerraa akka isaan gara waltajjiitti dhufan kabajaaniin isaan affeera. Badhaasa kan qopheesse koree qindeessituu eebba kitaaba kanaati. Badhaasni kunis kan qophaa'e obboleessa keenya baay'ee jaallannu Ustaaz Kaamil Shamsuutiif ta'a gara waltajjiitti. Ustaaz Kaamil gumaacha isaan asiin dura eebba kitaaba kunas ga'uudhaaf hedduu dubbatameera anis kaaseera barreessaan kitaabaallee sila kaasaa turani hedduu isaan galateeffannaa irra deebi'aati haamleen haalaadhaafi. Hunda keessanuu hedduu isin galateeffannaa. Kabajamoo Obbo Birhaanuu Buuxee gorsaa waajjira aadaa fi turizimii Oromiyaa haasaa cufiinsaa kan nu taasisan kabajaan isaan affeera. Kabajamoo Obbo Ustaaz Kaamil Shamsuu miseensa mana marii bakka bu'ootaa. Kabajamoo Dr. Diimaa Nagoo miseensa mana marii bakka bu'ootaa. Kabajamtuu aadde Habiba Siraaj itti gaafatamtuu biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee akkasumas kabajamtoota miseensota paarlaamaa biiroolee adda addaa irraa waamichi isinii godhamee guyyaa addaa asitti argamtan jaalattoota Ilubbaaborii fi dhalattoota Ilubbaaboor hundi keessan baga guyyaa har'aatiin isin gahee baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Sagantaan guyyaa har'aa akkuma beekamu kitaaba giddu galeessaa godhatu malee dhalattoonni godina Ilubbaaboor guyyaa wal argaa, guyyaa walitti dhufeenyaa, guyyaa ijaaramuu fi tokkummaa isaaniitti cimsachuudhaaf yaamicha waliitti dabarsan ergaa guddaa of keessa kabajamtuu aadde Habiibaa Siraaj itti gaafatamtuu biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee nu gidduutti argamtee jirti. Kabajaan naasii madhaal takka. Ta'aniiti jiru bakka qabatanii jiru galatooma. Asumaan kitaaba eebbisuudhaaf jirra waan ta'eef asitti kan isin argitan bakka bu'oota uummataa yookaan immoo akkuma sila ibse qofaa miti. Bakka bu'oota Ilubbaaboor. Dacheen Ilubbaaboor namoota biqilchite qaqqaaliiwwan qabnu keessaa namoonni asitti argitan akkuma isin ilaalaa jirtan bifni isaaniis akkuma isin ilaalaa jirtanidha. Guddaa isin galateeffannaa aadde Habiibaa gara waltajjiittiin isaan affeeraa kitaaba eebbisna kallattiidhaan.
dadhabdanii moo? Kitaaba seenaa Oromoo Iluu kan obbo Salamoon Faantaadhaan barreeffame guyyaa har'aa ifatti eebbisamaati jira. Seenaa Oromoo Iluu hundumti isaanii kitaaba kana irratti mallatteessu. Kitaaba jarree irratti mallatteessan kana irratti immoo eenyu harka seenaa kitaabni kun eenyutu iyyuu fudhata adda durummaadhaan eenyutu dura bu'ee kitaaba kana fudhataa isa jedhu duubatti kan ilaallu ta'a. Amma garuu hundumti isaanii kitaaba kana irratti hin mallatteessu. Barreessaan kitaabichaa immoo hunduma kitaabuma hunda irratti mallatteessaa jechuudha.